Koreen deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo namoota 11 of keessaa qabu beekamtii waraana bilisummaa Oromoo hin qabu. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO. Qabsoon bilisummaa Oromoo ABO WBO'n hoogganamu bifa haaraan ilmaan Oromoo golee Oromiyaa hundaa keessatti dammaqinaan ijaaramee qabsoo hidhannoo finiinsaa jiraachuun ni beekama. Qabsoon bal'inaan uummata keenya hirmaachisee waraana cimaa fi biyya walabaa ijaaruuf taasifamu immoo yeroo kamiyyuu caalaa tumsa dinagdee guddaa barbaada. Dhugaa kana hubachuun ilmaan Oromoo biyya keessaa fi alaa jiran ijaarsa gurmuu tuutaa fi garee keessatti ijaaramanii gahee isaanii bahachaa jiru. Haa ta'u malee namoonni qabsoo kan dura dhaabbachuu barbaadan yookaan ergama diinaa qaban ololaa fi odeessa dharaa facaasuun qabsoo finiinaa jiru gufachiisuuf dhama'aa jiraachuun mul'achaa jira. Qaama olola kanaa kan ta'e gareen tokko maqaa beektotaa fi aktiivistoota Oromoo dhimma bahuun fuula FB 3/25/2021 tolfame akka koree deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo ta'etti facaafame. Koreen jedhamu kun miseensota maqaan dhahame birattis ta'e ABO WBO biratti beekamtii homaa kan hin qabnee fi deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof karaa seera qabeessaan walitti qabamu danquuf kan as ba'e ta'uu isin yaadachiisa. Uummanni keenya deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof gumaachitan maraa qaama waraana bilisummaa Oromoo waliin sududaan qunnamtii qabu irraan ta'uu isaa akka mirkaneeffattan beeksifna. Gumaachi keessanis karaa ajajoota olaanoo ABO WBO yookaan qaama isaan bakka buufatan irraan dirree dhaqqabuu isaa akka mirkaneeffattan hubachiifna. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO WBO 329.